viidiyoo kana keessatti kan ilaallu dubbachiiftuu afaan Oromoo. Dubbachiiftuun afaan Oromoo meeqa? 5. 5 keessaa takka a akkamitti tolchitan kan jettuunii fi bismillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun ogummaa harkaati. Warroonni viidiyoo ogummaa harkaa kana argachuu barbaadanii yuutuubni kiyya ogummaa harkaa jedha. Yuutuubarra seenaa ogummaa harkaa jedhaa barreessaa. Ergasii booda sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib gochuun akka viidiyoon ana biraa ka'een akka isin bira ga'uuf yoo osoo daqiiqaa takka karaan turre isin bira ga'uuf isin fayyada. Akkuma ana biraa gaddeeffameen akka argitanii ilaaltanii ogummaa adda addaa irraa mana keessanitti tolfattan jechuudha osoo hin binne. Yuutuuba kanarra viidiyoon jiru viidiyoo shurraabii miilaa, shurraabii harkaa akkasumas qaamatti uffatanis tolchee fuulduraatti gadhiisuudhaaf qophii kiyya xumuree jira jechuudha inshaallah. Akkasumas battaniyyaa sireedaa waa hedduu tolchuudhaaf deema. Sabiskiraayib godhaa na eegaa isiniin jedha. Laayikis godhaa na jajjabeessaa. Har'a kan hojii dalannu takka ilaallu akkamitti qubee A tolchina. Amma an qubee A kirrima fayyadameeti tolchee jechuudha. Haaluma agartan kana argitanii qubee A kirrima fayyadamee tolche. Isinis akkasitti mana keessanitti tolchitanii kan jedhu ilaalla. Afaan Oromootiin qubeen kun A jedhama. Ingiliffaan A jedhama. Dubbachiiftuu afaan Oromoo Aadhasiin. Dubbachiiftuun afaan Oromoo 5 keessaa tokko A. Wajji ilaallaa akkamitti akka dalagamu jalqaba irratti kirooshinii qopheeffattu. Itti aansitanii kirrii bifa feetaniin qopheeffattu. Ani amma bifa kana qopheeffadhee jira jechuudha. Bifa feetan erga qopheeffattanii akkanatti ni qabdu. Tarafaa kirriidha. Erga bifa feetan qopheeffattanii ergasii booda akkanatti ni qabna. Irraan isinii deeba. Akkanatti ni qabdu jaafii kirriidha. Ergasii booda akkana qabnee as baafna jechuudha. Haala argitan kanaan takka 2 3 4 5 6 7 geenyee jira jechuudha. Takka 2 jennee dhoofne hanga 31tti ooftu jechuudha. Hanga 31tti ooftanii erga haala kanaan 30 dhayuu hubanne takka dalaguu hubanne itti marra. Erga itti marree asirra gaddeemna jechuudha. Cinaacha kanarra dudduubarra takka 2 3 sadaffaa kana ni agartan jedhee yaada. Sadaffaa kana jalaan akkana gasseenna. Ergasii booda qabnee akkanatti hundayyuu as baafna jechuudha. Haala kanaan ammas itti marra takka takkaan deemna jechuudha. Takka takkaan deemna hanga 9tti. Takka 2 wanti an takka jedhee lakkaa'u jiru kun yoo isin hin galle takka 2 jechuudha. 2 seennee amma sadaffaa seenna deemna. 2 3 4 nama jaadofne jirra jechuudha. 6 7 jechuudha. 7 dhoofna. Erga 7 dhoofnee booda haala kanaan 7 dhoofnee jirra jechuudha. Amma hanga kanan nu hafe amma seera ni jijjiirra jechuudha. Itti marra gasseennaasiin ammas itti marra gasseenna ammas itti marra gasseenna jechuudha.
erga haala kanaan qabnee hundayyuu tarama takkatti as baafnaa jechuudha. Haala argitan kanaan ammas takkatti marraa gasseenna asiin ammas takkatti marraa kanatti qabnee as baafna. Haala argitan kanaan ammas haaluma kanaani qabnee as baafna malee haaluma kanaan qabnee as baafna. Ammas qabnee as baafna. Ammas qabnee itti marree gasseessifne haala kanaan as baafna jechuudha. Ammas eegama. Haala kanaan qabnee akkanatti erga as baafnee booda hundayyuu daraa takkatti qabnee haala kanaan baafnaa jechuudha. Haala kanaan amma takkatti marraa gasseennaasiin haala kanaan qabnee as baafnaa jechuudha. Haala argitan kanaan amma takka takkaan deemnaa jechuudha. Takka takkaan hin deemna. Haala argitan kanaan qabnee as baafnaa jechuudha. Wanti nama dhibu hin jiru akkuma gama kaanii haala kanaan qabnee as baafnaa jechuudha. Hanga asitti ni oofnaa jechuudha. Akkuma duraatti wanti nama dhibu takka hin jiru. Haaluma argitan kanaan amma qubee A tolchinee gara dhumaarra geennee jirra jechuudha. Garuma viidiyoo gabaabduu keessatti erga gama kanaanis 8 ta'uu hubannee qabnee itti marraa takka akkuma gama kaanii takka jennee 2 3 sadaffaa kana jalaan hin gasseenaa jechuudha. Akkuma gama kaaniitti haala argitan kanaan qabnee as baafna. Haala argitan kanaan erga qabnee as baafne akkana garagalchina jechuudha. Ergasii booda as jalaan hin gasseenna akkana qabnee as baafna. Osumatti hin marre ammas irra ol deemnaa jechuudha. Akkanumatti akkana qabnee as baafna. Haaluma argitan kanaan akkana qabnee as baafnaa jechuudha. Erga akkana qabnee as baafnee asiin geennee booda amma seera itti aanu dalaguu deemnaa jechuudha. Seera itti aanu ammas takka akkanumatti ol deemna. Takka nu hafe ammas takka akkanuma qabnee as oofna. Haala kanaan jechuudha. Erga amma oofnee asiin geenne erga walqixxaa'uu isaa hubattanii erga haala kanaan amma walqixxaa'ee jira jechuudha. Yoo irraa baasee isinitti kan argisiisu ta'e walqixxaa'ee jira. Haala argitan kanaan amma jidduu kana dalaguu deemnaa jechuudha. Haaluma argitaniin erga amma haala kanaan akkana dhoofne takka 2 3 hin argitan jedhee yaadaarraan isinii deeba. Takka 2
sadi. Erga haala kanaan sadi dhoofne, erga haala kanaan sadi dha'uu hubanne takka lama sadi dhiibne asiinis gama kanaatis takka lama sadi arfaffaa kana jalaanin gasseenaa jechuudha. Ergasii akkana garagalchineeti qabnee akkanatti as baafna. Amma qubee A xumuruu deemnaa jechuudha. Qubee A xumuruu deemna. Jechuudha amma qubee A akkanas garagalchina. Egaa akkana garagalchinee booda amma isteeppiin itti aanu maal jedhan akkanatti as qabneeti akkuma duraa sanitti jechuudha. Asiiniin gasseenaa jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Gasseenaa jechuudha asiin. Haala argitan kanaan erga haala kanaan gasseenne amma sitti marra gasseenaa jechuudha. Qabnee as baafnaa akkuma duraa sanitti. Ammas haala kanaan qabnee as baafnaa jechuudha akkuma duraatti. Amma maal dalannee raawwachuu jirra? Qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu afaan Oromoo ta'aa jennu san tolchinee jirraa jechuudha. Karama salphaadhaan akkana qabnee as baafna. Haala argitan kanaan irraa raawwannee jirra jechuudha. Amma haala argitan kanaan qubee A dalannee irra raawwachuu jirra. Amma qubee A dhoofnee dalanneeti akkana ni garagalchina. Ergasii booda gara gama kanaatti as deebina. Akkana ni garagalchina. Erga akkana garagalchine as jalaan gasseenna. As jalaan gasseenneeti qabnee as baafna. Haala argitan kanaan erga akkana qabnee as baafne ammas asiin gasseenna. Erga asiin gasseennee booda akkana qabnee as baafna. Amma xumurarra jirraa jechuudha. Amma xumurarra jirraa jechuudha. Haala kanaan xumurree jirraa jechuudha. Amma xumurree jirraa jechuudha. Amma
argitan kanaan qubee afaan Oromoo dhoofnee raawwannee jirra. Bakka kanas ni tolchina. Asiin gasseenna. Qabnee kanatti as baafna. Ammas asiin as seenna. Kun bareedinaa malee kalaas irraa raawwannee jirra jechuudha. Haala kanaan qubee afaan Oromoo tolchinee raawwannee jirra jechuudha. Qubee nuti qalamaan barreessuu dhiisee kirreen nu tolchinu jaalalleessii hammina ni jijjiirraa yeroo jedhani xiqquma siin qaanfatanii kana booda qalamaa fi kirrii miti dhiiga kennaan barreessina inshaallah. Nin jaalannaa qubee afaan Oromoo dukkana irraa ifan nu baaftee ta'us afaaniin hin dubbanne barreeffamaan akka ibsannu nu taasifte.